Egaa hordoftoota fi kabajamtoota chaanal Nuuriyaa Toob akkam nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan onirraa madde isin haa ga'u isiniin jechaa har'a viidiyoo takka viidiyoo bareedduu takka qabadhee isiniif dhiyaadhe viidiyoo tanarraa akka gaariitti waallee barattanii itti bashannantanillee jedheen abdii qaba. Viidiyoon kunillee guyyaa Jum'ataa ganama dheengaddaa guyyaa 18 barii sa'aatii 12tti kan waraabamedha. Viidiyoon kun immoo eessatti waraabame, biyyi kun eessa jettanii of gaafachuun keessanillee hin hafu. Viidiyoon kun kan itti waraabame biyya Yaman magaalaa Sana'aati. Biyya Yaman magaalaa Sana'aatti kan waraabame qeerroon Oromiyaa kan biyya keessaa kun jireenya dadhabee kun immoo tiyyuu gadadduu dadhabee jiraachuun itti ulfaatee biyya namaa kanatti baqatee biyya namaa kana keessa jiru magaalaa Sana'aa tana keessatti wal gurmeessanii tapha ispoortii tapha jaalalaa wajjiin taphatu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Nuuriyaa Toob viidiyoon kun akkanatti ilaaltan kun guutuun isaa qeerroodha. Qeerroo kana keessa namni umriin waggaa 30 hin jiraata jedhee hin yaadu. Qeerroon akkanatti isin agartan akkana faahamee babbareedee ispoortii dalagee qophii gara dirree kubbaatti seenuudhaaf akkanatti shaagallii wahii sochii qaamaa godhaa jiran kuni kan agartan kun guutuun isaa biyya gara gadi aanutti huccuun buleen agartan kuni fariiqa huccuu diimaa kana wajjiin taphachuuf deeman. Warri gadii ka'achi gaditti ispoortii godhaa jiran huccuu bulee uffatan kunillee takkaahu maallayaa bulee uffatanii sochii qaamaa qaama ho'ifachaa jiran sunniinis dargaggootuma. Garuu kaameraan kiyya gara jaraatti gadi dhiyaatee akka gaariitti ol dhiyeessee waan akka jara kanaatti qaama isaanii hin arginii fi jecha kootii fi haasawa kiyya kana narraa amantan jedheen abdadha. Qeerroon kun akkuma isin argitan akkanatti biyya ofii kasilaa qeerroon kun biyya misoomsee biyya ofii keessa jiraatee akka gaariitti kun baratee kun daldaalee huma silaa danda'urratti bobba'ee biyya ofii keessatti akka fedhetti jiraachuu danda'u. Takkaahuu jireenyuma mataa ofii fooyyeffadha jedhee biyyarraa baha. Takka mootiyyuu jireenyummaan adeemsummaan inni isaatu mootummaa jiru kanaanuu takkaahuu mootummaa duraan tareen taya waliigaluu dadhabeetiin baqatee biyyarraa ba'e. Garuu waan isin ajaa'ibu tokko viidiyoo kanarraa waan irraa baradhe tokkoon isin biraan gaha jedheetiin viidiyoo kana waraabe. Wanni irraa baradhu sunillee maali yoo jettanii biyya Yaman tana keessatti ilmi namaa dimokiraatii bareedduu takka qaba. Garuu mootiyyuu jiruun biyya baqaa takkaahuu jiruun biyya namaa jiruma biyya namaati haa jennu malee yeroo tokko tokko darbee ima mul'ata jireenyi biyya namaa ima sitti dhagahama gadhaantummaan ima sitti dhagahama. Haa ta'u malee hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaal Nuuriyaa Toob ijoolleen akkanatti isin agartan babbareeddee faahamtee qaama ho'ifachaa jirtu tuni qeerroma asitti dhalatee odoon taane qeerroo biyyatti dhalatee biyyuma isaatirraa akkuma taheenuu haaluma adda addaatinuu biyyarraa baheetiniin biyya kanatti walitti qabame. Waan isin ajaa'ibsiisu qeerroo akka kanaa kan wal gurmeessee silaa yeroon kun dalagaadha. Takkaahuu fooyyeffannaa jiruutiif namuu ni fiiga. Garuu waan isin ajaa'ibu sa'aatii ofii boqonnaa ofii qabanirraa sa'aatii kennanii guyyaa Jum'ataa ganama hirriba dhiisanii akkanatti mirqaanaan bareedanii qaama isaanii ho'ifatanii dirree kubbaatti wal gahanii jaalalaan wajjiin taphatanii addaan galan. Hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaal Nuuriyaa Toob gareen amma isin agartan gareen uffata diimaa takkaahuu maallayaa diimaa uffatee akkanatti ispoortii godhaa jiru kun garee kuush jedhamee ofitti moggaafee of waama. Gareen inni gadii kan duratti kaameraa irratti deebisee isin agarsiise ka ammallee gadiitti mul'ataa jiru warri huccuu bulee sun isaanilleen qeerrommaan kun jechuudha
maqaa ofitti moggaasaniit asitti tapha jaalalaa taphachaa jiran. Isaan huccuu bulee ka gaditti argitan sunniin Oromiyaa Giriin jedhameetii maqaa ofii moggaafatee akkasitti beekama. Jarri kun lamaan hardha duraan yeroo dheeraadhaaf waggaa 2 wayii waggaa 3 dura warroonni as turanilleen hedduun ka waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 ol duratti dirree tana keessatti dirree tana heeyyamsiisanii ispoortii godhaa turan warroonni bubbuuleeyyilleen waan kana bu'uuranii karaa kana banan hedduutu as keessa jira. Waan isin ajaa'ibu gareen kun namni qeerroon kun hanguma kanaa qofa jechuun keessan ni mala. Takkaahuu hinummaan kunuu baay'achuun mala. Gareen amma akkanatti ilaaltan gareen mallayaa diimaa kun lakkoofsa isaanii yoo akkanatti ilaaltan takkaa xiqqaa fakkaachuu mala. Takka mootuyyuu hiriira galanii addaan fafaca'anii waan ispoortii godhaa jiraniif lakkoofsi isaanii heddummachuu mala. Hangana jettanii tilmaamuun isin dhiba. Garuu gaa hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaal Nuuriyaa Tuub jarri amma isin argaa jirtan qeerroon Oromiyaa kunniin garee kuush kun miseensa 25 of keessatti qabata. Warrummaan huccuu takkaahuu mallayaa diimaa uffatan kunniin nama 25 takkaahuu miseensa 25 qabatanii gurmaahanii wajjiin tapha michoomaa taphatu. Isaan kunniin fariiqa tokko takkaahuu garee tokko jechuudha. Isaan gadii ka gara gadiititti isin agarsiise akkuma dura isiniin jedhe kaameraa irra deebisee isin agarsiise ka huccuu bulee uffatu takkaahuu isaan gadiitti amma argaa jirtan ka gara gadi aanutti ispoortii godhaa jira. Warri huccuu bulee kunniin takkaahuu mallayaa bulee uffatan kunniin immoo miseensi isaanii meeqa qaba yoo jettanii miseensa 23 qabataa jechuudha. Walumaa galatti gareen kun qofti 48. Garee akka kanaa garee 5tu jira. Gara duubatti jiran gareen sunniin isaan san isinii waraabee isin agarsiisuuf hawwii kooti. Garuu bakki kun bakka ispoortii itti dalaganii bakka dirree kubbaa itti gabbu'an bakka biraati. Kanaaf ijoolleen tunniin yeroo dheeraa tapha michoomaa akkanumatti fedhii ofiitiin wal waamanii taphachuu geggeessaa turan waggaa dheeraadhaaf jechuudha. Har'ammoo tuyyuu sochima isaaniitiin fedhuma isaaniitiin takkaahuu kaka'umsuma isaaniitiin jaalala bira taraniit gareen amma isin garsiisaa jiru kamaallayyaa diimaa kun gareen kuush jedhee ofitti moggaase kun geeba qopheessinee hiriyoota keenya warra hafaniif garee kana malee garee 6tu hafe. Garee kana keessatti miseensa 22 23 25 qabata. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaal Nuuriyaa Tuub gareen amma gama dhumaatti viidiyoo isaanii irratti dabalee isin garsiise kun garee 3ffaadha. Gareen kun immoo maqaan isaa eenyu yoo jettanii saanqaa jedhee moggaafate. Gareen kunniin illeen akkuma sani guutuun isaa qeerroodha. Tapha geemaa kanarratti akka gaaritti wal jajjabeessanii kun guutuun isaanii babbareedanii akka isin agartan kanatti mul'ata. Qeerroo Oromiyaa. Qeerroon Oromiyaa akka kanatti biyya isaa silaa misoomsuu danda'u. Kan jijjiirama meeqa fiduu danda'u akkanatti biyya namaa keessatti faffaca'anii hafan. Hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaal Nuuriyaa Tuub eegaagaa viidiyoon kuyya kanarraa kan irratti xiyyeeffate huma kana isin garsiisee hanga natti mul'ate waan natti mul'ate isinii biraan gahee isinilleen waan kana haa xiinxaltanii takkaahuu haa laaltanii jedheen isin biraan ga'uuf qalbiin tiyya na jaallatte. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota Nuuriyaa Tuub jarri kunniin guutuun isaanii akkanatti akka isin gartan kanatti akka waraanatti uffata isaaniitiin uffata adda addaatiin babbareedanii
geema amma gareen Kuush hiriyoota isaaniitii qopheesse kanarratti wal dorgommii godhuudhaaf qophii jajjabaarra jiru. Kanaaf gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gareen amma maqaa isinii dha'e kun sadiin garee Kuush, garee Giriin Oromiyaa, takkaahuu Oromiyaa Giriin, takkaahuu Saanqaa jedhee akkanatti amma argaa jirtan kunii fi gareen biraa hiriyoonni keenya kan duubatti hafan Oromoo Faristi jedhee kan moggaafatillee jira. OMN jedhee kan moggaafatillee ni jira. Saanqaan kunii fi dhar'ammootuyyuu garee Sikkoo Mando jedhutu waliin tapha michoomaa taphachuuf deema. Viidiyoon amma argaa jirtan kun kan torbaan darbeeti malee isaarraati miti. Kanumaan anillee walitti qaqqabee hanga silaa danda'uun hordoftoota kiyya biraan gahe jedhee qalbiin na kajeellan isin biraan gahe. Dirree tana tun dirreen ispoortiiti tataphaati isinin jedhe tataphaa sunilleen isii tan.